Yesuus Kiristoos isa hundumaa danda'u nan jajadha jedheen gidduu keessanitti argame maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Abbaa keenya isaa samaayii kana dhaabe sadachee kana diriirsee isaan kasaa galateeffannu akka fakkeenya bifa isaatti isaan uume Waaqayyo keenya karaa hundaan iyyuu hin galateeffanna hin jajanna maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu amiin. Yesuus gooftaadha. Isaatu nu gargaare cubbamoota jedhee otoo nu bira hin darbin wallaalota jedhee otoo nu bira hin darbin isaatu gara keenya dhufee walitti nu funaanee akka kanatti akka isa galateeffannu isaatu nu taasise. Kanaaf nutis immoo galata keenya isaatti saassannu waan Waaqayyo nu gargaare waan Waaqayyo nuuf kenne Waaqayyo keenya hin jajanna maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Waaqayyo gooftaa keenya hin jajanna karaa qeerransaa. Gerrari jedhu gerrari maalla gorsu nayyuu garaani nobsu nayyuu garaani nobsu. Attamitti nan obsa waa'ee gooftaa dubbachuu Yesuus koo jajachuu maal godhe tanan obsa. Kayetaan dudubbadha waa'ee gooftaa koo kanaa kayetaan dudubbadha mee yaadaan na hubadha. Yesuusee koon jajadha waan inni anaaf godhe maaliif an irraanfadha sinittan odeeffadha guyyaa gaafa gaaf tokko jireenyi natti ulfatte halkan bari'uu dide guyyaanis ri'uu dide hundumtuu narraa gore birris na irraanfate Yesuusee malee hin jiru gooftaa koo malee hin jiru Waaqayyoon malee hin jiru anaan kan na yaadate gooftaa koo malee hin jiru anaan kan na yaadate gaafa harkaa dabanii gaafa fayyaa dabanii abbaanis nama nufa atis nama nuffiti hiriyaanis sanuma hunduu nama bakata yaa ijoollee hunduu nama bakata Yesuusee maleenyu Waaqayyoon maleenyu gooftaadha maleenyu eenyu nama jaalata inni sooressan jedhu hiyyeessa soo hin jedhu malkis naman gaafatu yaa ijoollee malkis naman gaafatu abbaa saba hundumaa soba mit kunnuguma ishoo wabaayee anaaf godhe gooftaan koo Yesuusi wabaayee anaaf godhe dubbadde too hin fitu yeroon isoon hangabu galanni isaaf haa ta'u ishoo eenyutti fakkeessinaa gooftaa keenya Yesuusi eenyutti fakkeessinaa inni fakkaattiin qabu yaa ijoollee inni fakkaattiin qabu maalluuf mararsiifata lubbuusaa nuu himlata ofirra nu jaalata ishoo kaleessaa nu gargaare har'a soon hundagatu kaleessaa nu gargaare
arrasoon hundagatu arrasoon hundagatu darbate toonungatu darbate toonungatu makaansa ulfatu makaansa ulfatu makaansa ulfatu makaansa ba ulfatu makaansa ulfatu makaansa ulfatu makaansa ulfatu ishoo mali waqni akkana dubbiin saala farasa barbaadu du'a kaasa ajaa'iba wajjinsa namaan galu waa'eensa seenaa badee haaressa jalloota hin qaanessa ishoo Yesuusum naqaba maltu satti ulfata karaa fedhe mul'ata waan barbaade hojjeta du'aan jiraata godha bishaanis daadii godha ishoo kaleessa waaqergamoota arras waaqayyo keenya jira kaa gidduu keenya qilleensarra karaa baase sabaasaa deemuu baase ishoo gooftaa keenya yesuusii maltu sagadi qaba awwaala dhiigee ka'ee mirga abbaasaatti ol ba'ee biyya lafaa nuuf mo'e isaan jireenyi nuuf ta'e ijoollee isaan jireenyi nuuf ta'e ishoo maaliifi dagannaree waan gooftaan nuyi godhe maaliifi irraanfannaa isaan dabarree dhumne yaa ijoollee isaan harkaa nyaannee dhugne ishoo waan hundumaan guutuudha manni waaqayyo keenya malkaa danneerraa dhabna harka guutee too kenna marree maaliif caaljenna gooftaa keenya jajanna wangeela sin lallabna ishoo gooftaan koo bara keessan haa eebbisu eebbifama ayyaanni waaqayyo isiniif haa baay'atu. Labsinaan wangeelaan biyya marsinaan nawaaluu galtoota fuudhee Angela, why is it
Nagaa fi ayyaanni haraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Saba waaqayyoo obboloota koo hafuura waldaa bulchituu wangeela ifaa keessatti kan argamtan biyya alaa biyya